Ashama harka fuun akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu qubee kana kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Hidha haaromsaaf galiin qarshii miliyoona 500 hanga 700 walitti qabuuf sosochiin eegalame. Waajjira mana maree qindeessaa hirmaannaa uummataa pirojektii hidha guddichaa haaromsa Itoophiyaa baatii tokkoof kan turu sochii galii walitti qabu eegalchiise. Sochii mata duree hidha koo xumuruuf waadaa kun haaromsa jedhuun kan gaggeeffamu ta'uun ibsame. Ittaanaan daayirektara waajjirichaa Fiqirtee Taamiraat akka ibsanitti sosochiin galii qarshii miliyoona 500 hanga 700 walitti qabuuf karoorfame. Karoorichas milkeessuuf baankii misoomaa, baankii daldalaa, ministeera dhimma alaa fi dhaabbilee biroo waliin walta'iinsaan akka hojjetamu dubbatan. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaa fi alatti argaman hidha guddicha haaromsa Itoophiyaaf deeggarsa taasisuun gahee gama isaanii akka baatan waamicha dhiyeessan. Profeesar Biraanuu Naggaa yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti barnoota irratti hojjechuun dhaloota dhufuu fi addunyaa irratti hojjechuudha jedhan. Profeesar Biraanuun yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti waltajjii barnootaa bara dijitaalaa keessa investimentii misoomaaf haqa qabeessummaa nageenyaaf tasgabbiif tumsu jedhuun Niiyorkitti qophaa'e irratti ergaa dabarsan. Bu'uuraalee misoomaa barnoota fooyyessuun carraa eegalee dhaloota dhufu fooyyessuu ta'uu ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan dubbatan. Haasawaa isaaniin barnoota irratti hojjechuun waa'ee dhaloota dhufuu fi addunyaa irratti hojjechuudhas jedhan. Akka biyyaatti mootummaan jijjiiramoota garaagaraa barnoota irratti taasisaa jiraachuu himani. Itoophiyaan baajata waggaa qabattu keessaa persentii 20 hojiilee barnootaaf kan maddu ta'uu ibsuu ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Finfinnee adeemsa seensa barattootaa bara 2016 sirnuma kanaan dura tureen akka itti fufu beeksise. Yuunivarsiitiin Finfinnee ofiin of bulchuu erga eegalee hojiilee hojjetaman irratti ibsa sabaa himaaleef kenne. Manni maree bakka bu'oota uummataa baatii adoolessaa bara 2015 keessa Yuunivarsiitiin Finfinnee ofiin akka of bulchu murteessuun isaa ni yaadatama. Eeggataan pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee hojiilee hanga ammaatti hojjetaman irratti ibsa sabaa himaaleef kennan. Yuunivarsiitiin Finfinnee ofiin of bulchuu erga eegalee boordii fi hooggansi haaraan kan muudamu ta'uu himanii daawwannaan dameewwan yuunivarsiitichaatti torbee tokkoof taasifamus ibsan. Yuunivarsiitichi hojimaata haaraa diriirsaa akka jiruu fi seera heera biyyattii waliin wal hin dhiitne baasuuf sochii taasisaa jira jedhan. Hojimaatni hedduun jijjiiramaa jiraatanis simannaan barattoota bara kanaa akkaatuma hojimaata kanaan dura tureen ta'aa jedhame. Yuunivarsiitichi ofiin of bulchuun dhaloota barnootaan ga'oome horachuuf, barsiisota beekumsa qaban mindeessuuf, bu'uuraalee barnootaa si'aayinaan guutuu fi madda galii isaa guddisuun baajata ofiin socho'uuf ga'ee olaanaa akka qabu Dr. Saamu'eel himan. Hooggansi yeroo ammaa ce'umsa yuunivarsiitichaa wayita milkeessee hooggantoonni haaraan dorgomuun yuunivarsiiticha kan gaggeessan ta'uunis heerame. Godina Shawaa Bahaa Fantaallee keessatti kan argamu gandi Xuxxuutti hidhattoota naannoo Amaaraa jalaa bilisa ba'uu jiraattonni Qubee TV'tti himan. Addisuu Muluu waan qindeesse qaba. Waggoota lamaan darbaniif hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo ofiin jedhaniin qabamee kan ture qabiyyeen lafa mootummaa naannoo Oromiyaa kan godina Shawaa Bahaa Fantaallee keessatti argamu gandi Xuxxuutti yeroo ammaa kana hawaasaaf deebi'uu isaa jiraattonni gandichaa Qubee TV'tti himan. Finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo kana caasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun moggaasa maqaa qorqee jijjiiruun maqaa haaraa Awuraa Godaanaa jedhutti moggaasanii bulchiinsa aanaa Manjaar jala galchanii turan. Qorqeen alattis bakkeewwan kan biroo Bulgaa, Gaara Gaalaa, Malkaajiloo, Arroolee fi kan kana fakkaatan jedhamuun beekaman hedduun lafti bal'inni isaanii kiiloomeetira 30 ol hidhattoota faannootiin weeraramuun hawaasni Oromoo irraa buqqaafamee jiraachuu jiraattonni ni himu. Lola dilbata darbeerraa eegaluun guyyoota afran darban kana hawaasni Karrayyuu fi qaamoleen nageenyaa mootummaa naannichatti argaman taasisaniin lafti daangaa naannoo Oromiyaa keessatti argamuu fi humna weerartuu hidhattoota naannoo Amaaraa faannoo ofiin jedhamuun qabamee ture deebi'uu danda'uu isaa jiraattonni kun ni himu. Jiraattonni yaada nuuf kennan kun akka jedhanitti bakki amma hidhattoota faannoo harkaa gadhiifame kun waggoota lamaaf garee kana harkaa akka turee fi maqaan bakka kanaa kan kanaan dura qorqee jedhamuun beekamu gara Awuraa Godaanaa jedhamutti garee kanaan jijjiiramuu isaa himan. Barjaan kanaan dura garee hidhattoota faannoo kanaan dhaabbatee ture buqqifamuun barjaan mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabbachuu isaa himan. Namoonni hedduunis barjaan weerartoota faannootiin kanaan dura bakkichatti dhaabbatee ture buqqifamuun barjaan mootummaa naannoo Oromiyaatiin bakka buufamuu isaatiin karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaanii ergaa baga gammadanii dabarfachaa jiru. Jiraattonni kunniin akka jedhanitti lafti kun garee kanaan qabamee waggoota lamaaf hanga turetti hawaasa Karrayyuu gatii guddaa kaffalchiisaa akka turee fi ammas garee kanaan lafti daangaa naannoo Oromiyaa keessatti argamu baay'een qabamee jiraachuu himan. Godina Shawaa Bahaa Fantaallee Boosatii fi Lumee keessatti hidhattoonni faannoo rakkoo nageenyaa dhaqqabsiisuu erga eegalanii waggaa 3 lakkoofsisuu jiraattonni ni himu. Bilisummaa ammaa kana argachuuf jiraattota gandichaa dabalatee qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa wareegama itti kaffaluu isaanii jiraattonni Qubee TV'tti himan. Gareen kun naannoo Oromiyaa irratti kallattiilee garaagaraatiin waraana banee kan jiru yoo ta'u haleellaan inni tibbana godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa irratti banuun lubbuu lammiilee nagaa galaafate taatee dhiyeenyatti yaadatamudha. Haaluma wal fakkaatuun gareen weeraraa kun kallattii Shawaa Kaabaanis daangaa naannoo Oromiyaas tarkaanfachuun yeroo adda addaatti lubbuu lammiilee nagaa hedduu fi qaamolee nageenyaa mootummaa galaafachaa jira.
Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaa argannin isinitti hima. Paarlaamaan Iraan dubartootaaf shamarran dambii uffannaa cabsanii argaman hidhaa waggaa 10 adabsiisu raggaasise. Beekanitti akkalaa waan itti dabaltu qabdi. Paarlaamaan Iraan seera dubartootaa fi shamarran dambii uffannaa cabsanii argaman haga hidhaa waggaa 10 adabsiisu raggaasise. Namoonni akkaataa barbaadamuun hin uffanne haga hidhaa waggaa 10 adabamuu danda'u jedhe. To'annoo seera jala ooluun yeroo qorannoo waggaa 3 ni eeyyamama. Akkasis ta'e hojiirra ooluuf mana maree olaanaa biyyattii Guardian Council jedhamuun ragga'uu barbaachisa. Seerri kun waggaa du'aatii Maayisaa Amiin hordofee biyyattii hokkorii guddaan ka'etti dhufe. Maayisaa Amiin akkaataa barbaachuun hin uffanne jedhamuun poolisiin erga to'atamtee buufata poolisii keessatti miidhamuun duutee jedhame. Dubartoonni hedduun hiriira mormiif ba'anii ture kun iskarvii yookiin haguuggii isaanii guban. Kaan ammoo ol qabanii mirmirsuun mormii isaanii itti dhageessaa turan. Yeroo hiriira mormii sana keessa namootiin dhibbaan lakkaa'aman humnoota nageenyaan ajjeefaman. Kaameraan basaasaa daandii irratti hidhamuu fi poolisiin seera kabachiisu bobbaafamus shamarranii fi dubartoonni hedduun rifeensa isaanii uummata keessatti haguuggachuu dhiisaa turan. Akka seera Iraan akkaataa seera shariyaa biyyichaa hiikamutti shamarranii fi dubartoonni umurii dargaggummaa keessa jiran rifeensa isaanii dirqama haguuguu qabu. Akkasumas hijaaba dheeraa fi bal'aa ta'e uffachuu qabu. Ammatti shamarranii fi dubartoonni seera kana cabsanii argaman hidhaa guyyaa 10 haga 7 gahuu fi riyaala 5,000 haga 500 ta'uu adabamu. Roobii kaleessaa paarlaamaan biyyattii sagalee caalmaa 152 fi 34 seera hijaab chaastitii jedhamu dabarsan. Akkaataa seera haaraa kanatti dubartii yookiin shamarreen qixa sirriin hin uffatiin argamte yakka sadarkaa arfaffaan nama adabsiisa. Kana jechuun hidhaa waggaa 5 haga 10 gahuu fi adabbii maallaqa riyaalii miliyoona 180 haga 360 ta'uun nama adabsiisa. Dabalataan seerichi namoota miidiyaalee irratti uffannaa qaama namaa agarsiisu uffachuu jajjabeessanii fi waa'ee hijaabaa irratti baacoo hojjetanis ni adabsiisa. Akkasumas uummata keessa deemuu qofa osoo hin taane dubartoonni konkolaataa qabanii fi ofumaan uffatan hijaaba hin uffanne yoo ta'e akkaataa seera haaraa kanaan adabamu. Namni kamiyyuu karaa qindaa'aa ta'een yookiin mootummoota alaa hariiroo gaarii hin qabne miidiyaalee fi dhaabbilee biroo waliin ta'uun dambii uffata kanaa cabsuuf hojjetan hidhaa waggaa 4 haga 10 ta'uun adabamu. Seerri kun isa xumuraaf akkaataa raggaasifamuuf gara mana maree olaanaa biyyattiitti Guardian Council jedhamu abbootii amantaa fi seeraa heera biyyattii fi shariyaa waliin adda addummaa yoo qabaate seera kana raggaasisuu dhiisuu danda'u. Jalqaba ji'a kanaatti ogeessonni mirga namoomaa 8 wixineen seeraa kun sirna apartaayidii koorniyaa irratti labsamedha jechuun balaaleffatan. Mootummaan dubartootaa fi shamarran tooftaa addaan cunqursuun akka bitamaniif godhee bulchuuf jedhu jedhan. Seerri kun mirgoota bu'uuraa akka sagantaalee aadaa keessatti hirmaachuu, cunqursa koorniyaa irra gahu, bilisaan yaada ofii ibsachuu, hiriira nagaa gaggeessuu, tajaajila hawaasummaa, barnootaa, fayyaa argachuu fi mirga bilisaan socho'uu sarbaa jedhu ogeessonni kunneen. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.